Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti kabajni guyyaa ayyaana tiraafikaa sababa kootiin lubbuun nama tokkos darbuu hin qabu dhaadannoo jedhuun kabajamaa jira. Kabaja guyyaa ayyaanaa kanarratti hooggantoonni olaanoon sadarkaa federaalaa naannoo magaalaa Shaashamanneef godina Arsii Lixaa dabalatee keessummoonni garaagaraa bakka argamanitti kabajameera. Sagantaan kun qindoomina qajeelcha olaanaa poolisii magaalaa Shaashamannee, ejensii geejjiba magaalaa Shaashamannee, godina Arsii Lixaa fi qooda fudhattoota garaagaraa waliin kabajamaa ooleera. Ajajaan qajeelcha muummee ittisa yakkaa koomishinii poolisii Oromiyaa itti aanaa koomishinar Darajjee Baayisaa ergaa dabarsaniin balaa tiraafikaa hir'isuuf ga'een konkolaachiftootaa, waldaalee geejjibaa, hawaasaa fi qooda fudhattoota hundaatu murteessaa ta'uu himani. Maatiin fayyaan manaa bahee yeroo du'aan manatti galaa jirutti xiyyeeffannoo olaanaa kennuun balaa kana qolachuu akka qabamu eeraniiru. Darbaa fe'uu saffisaa ol konkolaachisuu fi seerota tiraafikaa hojiirra oolchuu dhabuun lubbuun namaa fi qabeenyaa caa jiraachuu dubbataniiru. Kantiibaan magaalaa Shaashamannee obbo Adaanee Takla Goorgis jaldoo haasawa taasisaniin magaalli Shaashamannee sochii geejjibaa bal'aa qabdu guyyatti hawaasni 80,000 hanga 100,000tti magaalaa seenanii bahan summeessaa jiraachuu himanii balaa nageenya tiraafikaa hir'isuuf magaalichatti hojii misooma koriidaraa kiiloomeetira 26 fi daandii asfaaltii sadarkaa eeggatee hojjetamaa jiraachuu bu'aawwan hedduu galmaa jiraachuus himaniiru. Itti aanaan hoogganaa ejensii geejjiba Oromiyaa obbo Laachisaa Hayyuu gama isaaniitiin guddina diinagdee biyyaa keessatti geejjibni shoora olaanaa qabaachuu kaasuun hammeenyummaa balaa tiraafikaatiin gahaa jirus sammuu qulqulluu fi quuqamaan hojjechuun hambisuun kan danda'amu ta'uu ibsaniiru. Balaa tiraafikaa kanarratti hubannoo hawaasaa uumuu balaa tiraafikaa lubbuu qaalii galaafataa jiru hir'isuun kan danda'amu ta'us eeraniiru. Dhukkuboota balaafamoo lubbuu namaa galaafataa jiran cinatti balaan tiraafikaa lubbuu qaalii galaafataa jiruun sadarkaa 9ffaa qabatee jiraachuu ibsuun balaa kanaaf sababa kan ta'an 180 dogongora konkolaachisaa yoo ta'u rakkoo teeknikaa konkolaataa hawaasni daandii qabatee deemuu dhabuun ka'umsa balaa tiraafikaa ta'uu himan. Isaan ministeera geejjibaa fi loojistiksii federaalaa obbo Barahoo Hassan ergaa dabarsaniin balaan tiraafikaa sabaa fi amantaan osoo nama hin qoodin lubbuun lammiilee galaafachaa jiraachuu himani. Akka addunyaatti waggaatti namoonni miiliyoona 1.2 balaa tiraafikaa kanaan lubbuu kan dhaban yoo ta'u akka biyya keenyaattis balaa tiraafikaatiin namoonni 3,000 hanga 5 waggaatti lubbuun isaanii kan darbu ta'uu eeraniiru. Balaa kana hir'isuuf misooma daandii ol guddisuuf hubannoo hawaasaa bal'aa uumuun kan danda'amu ta'uu eeruun dhaloota dhufu balaa hamaa kanarraa baraaruuf qindoominaan hojjetamuu akka qabus himaniiru. የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ዩኒፎርም በማልበስና ሐሰተኛ መታወቂያ በመያዝ 2 የሆላንድ ዜጎችንና 2 ኢትዮጵያንን አግተው ሲዘርፉ የነበሩ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ዋሉ። ኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የትራፊክ ቁጥጥርና የአደጋ ምርመራ ማምሪያ ባልደረባ ምክትል ኢንስፔክተር ብርሃኑ ፍንቴ እንጦጦ ፓርክ አካባቢ በስራ ስምሪት ላይ እያሉ የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት ዩኒፎርም በማልበስና ሐሰተኛ መታወቂያ በመያዝ የሆላንድ ዜግነት ያላቸው 2 ሴቶችንና 2 ኢትዮጵያውያንን አግቶ የዝርፊያ ወንጀል በመፈጸም ላይ እንዳሉ እጅ ከፍንጅ በቁጥጥር ስር አውለዋል። ሁለቱ ተጠርጣሪዎች ለማምለጥ ሲሞክሩ ገደል ውስጥ ገብተው የአካል ጉዳት የደረሰባቸው መሆኑንም ታውቋል። አይሻ 2 የንፋስ ኃይል ማመንጫ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ በይፋ ተመረቀ። በሶማሌ ክልል የሚገኘው አይሻ የንፋስ ኃይል ማመንጫ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አሊ በዛሬው ዕለት በይፋ ተመርቋል። በምርቃቱ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የጅቡቲ ፕሬዝዳንት እስማኤል ኦመር ጊሌ፣ የሶማሌው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ ሙሐመድን፣ የሶማሌው ክልል ፕሬዝዳንት ሙስጠፌ ሙሐመድ ተገኝተዋል። የአይሻ 2 የንፋስ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት ከድሬዳዋ ከተማ ሰሜን ምስራቅ በ170 ኪሎ ሜትር እንዲሁም ከጅቡቲ በሰሜን ምዕራብ 150 ኪሎ ሜትር መካከል በሶማሌ ክልል አይሻ ደዋሌ ወረዳ ይገኛል። በኢትዮጵያ ከአዳማ 1 እና 2 እንዲሁም አሽጎዳ በመቀጠል በአራተኝነት የተገነባ የንፋስ ኃይል ማመንጫ ነው።